Seeraan baratta? Seeraan bara. Dhugaa keeti? Dhugaa. Eeyyee. Eessarraa dhufte? Limmuu. Biyya kanaa miti? Wayne. Wayne. Garuu waan duree Mo'amtee turte? Hordoftoota URJII TUBE jirtu jiraachuu keessan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo yemmuu lakkifnu hatattamaan ergaan akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota URJII TUBE jirtu nageenyi fi rahmanni rabbii isin irratti haa jiraatu. An maqaan kiyya Ahmad jedhama. Warri chaanala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina, akkasumas viidiyoo kiyya like naaf godhaa, share gochuu illee hin dagatina. Comment irratti immoo yaada qabdan waan feetan gaafii illee qabdan nagaafachuu dandeessanii yaada qabdan hundaa kaa'uun mirga keessanii. Har'a viidiyoo isin bashannansiisuu part 2 isin fidee jira. Part 1 asin dura lakkifamee ture. Eeyyan yoo jettan mooyamtan kan jedhu sanii tapha san taphannaa. Amma an ka jiru mooraa diaspora yookaan Odaa Park, Oboo Park kan jedhamu keessa jira. Mooraan kun baay'ee bareedaadha. As keessatti viidiyoo hedduu ni dalagaa. Namoonni baay'ee ni dhufanii. Kanaafuu as keessatti viidiyoo hedduu ni dalagaa. Of duras ni dalagaa. Torbaan dhufu inshaallah mooraa kana isinitti agarsiisa. Viidiyoo keenya like godhaa, share akkasumas share nuuf godhaa, nu hordofaa. Amma viidiyoo kara viidiyoo ni deemna. Ani gaafii si gaafadha. Gaafii daqiiqaa 2 keessatti hin xumurama gaafiin jechuudha. Ati immoo deebiin ati deebistu sekondii 3 keessatti deebista. Jechuu hin dandeessu. Akka feete deebista ka biraa. Garuu illee akkanallee jechuu hin dandeessu. Si galee akkanuma jettellee nyaatan ta'e jechuudha. Jalqabu hedaa. Haa jalqabu. Maqaan keenyuun? Saabir. Saabir. Naannoo kami? Naannoo Jimmaa Siimti. Jimmaarraa dhufte? Nyaatamtee kanaafuu mooyamee jira jechuudha. Sekondii 5 keessatti mooyamte. Itti hafu. Amma si waliini. Si galeera taphni. Jette ammayyuu nyaatamte jechuudha. Osoo jalqabne tapha hin jalqabne garuu. Kanaafuu seeraan naa deebise jechuudha. Haa jalqabnu. Jechuun jalqabne ishee. Jalqabne. Maqaan keenyuun? Aydar. Aydar. Eessarraa dhufte? Limmuu. Biyya kanaa miti? Wayne. Wayne. Garuu waan duree mooyamtee turte? Irraa deebinu. Maqaan keenyuun? Aydar. Aydar. Eessarraa dhufte? Limmuu. Eessarraa dhufte? Biyya keemi? Limmuu. Okay. Amma maaliif dhufte as? Hojii. Hojiidhaaf dhufte? Nyaatamteerta. Akkana jette kana jechuun jechuudha jechuudha. Nyaatamteerta. Hayyee tapha sitti himu moo si galeera taphni? Jechuun jechuun dandeessu akkanas jechuun dandeessu. Daqiiqaa 2 taphannaa. Daqiiqaa 2 keessatti yookaan yoo hin jedhin yookaan akkana yoo hin jedhin ani mooyamaa ati immoo badhaasanii badhaafamta jechuudha. Sekondii 3 keessatti naa deebista deebii. Angaafii si gaafadhaa. Yaaddee uumamu hin danda'amu. Sekondii 3 keessatti 1 2 3. Sekondii 3 keessatti deebii naa deebista jechuudha. Si galeemi? Jalqabni. Maqaan keenyuun? Abdulbaasit. Abdulbaasit. Maashaallah. Maqaa bareedaadha. Bareedaadhaa mi? Eessarraa dhufte? Jimmaa. Jimmaa biyya bunaati. Naa deebisi. Sekondii 3 keessatti naa deebisuu qabda. Callisuu hin dandeessu. Ergaas dhuftee turte? Hin turre. Hin turre? Hin turre. As mooraa kana yoom dhufte? Har'a. Har'a moo? Har'a. Reefi? Reefi. Yeroo hunda ni dhufta? Nan dhufa. Maaliif? Tajaajilanaa'uu. Qofa? Tajaajilanaa'uu. Tajaajilanaa'uu qofa? Tajaajilanaa'uu. Tajaajilanaa'uu qofa dhufta? Qofa. Maqaan keenyuun? Abdulbaasit. Abdulbaasit eenyu?
Muhammad. Okay, Muhammad abbaa keeti? Sakandii sadi. Abbaa kooti. Sakandii sadi hin turini. Ayyee. Barumsa ni baratta? Nan baradha. Eessa? Limmu. Limmu kutaa meeqaffaa? 8. 8? 8. Maaliif dhiistee dhufteere? Hojiidhaafi? Hojiidhaaf. Ni hojjetta? Nan hojjedha. Maal? Hojiidhuma argame. Okay, inni hojii hundaa ni hojjetta jechuudha. Nan hojjedha. Mooraan kun maqaan maal jedhamee beekama? Daaspooraa. Diyaaspooraa? Daaspooraa. Mooraan kun moo? Daaspooraadha mooraan kun. Wanni kun maaliin kan duuba mul'atu kun? Qodaa aadaati. Qodaa aadaa. Qodaa aadaa? Qodaa aadaati. Maal jechuudha? Qodaa maalummaati. Okay, aannan itti elmani? An elmanu. Hin elmanu. Maal godharre? Itti taznaanna'u. Kana moo? Kanuma. Akkamitti? Ilaaluudhaan taznaanna'u. Qofa? Wayillee. Daqiiqaa lama keessatti gaafii an isin gaafadha. Gaafii isa hundaa yoo seeraan deebistan badhaasa keessan ni fudhattan jechuudha. Ani gaafii si gaafadha ati deebiin kee yoo jette ni mooyamta jechuudha. Yoo jette ni mooyamta. Si gaafadha. Maqaan keenyuun? Abdiidha. Abdii. Eessa baratte? Boolee. Boolee irra siisan moo? Jedhee mooyamee jira jechuudha. Badhaasa irra baatee ati gootu itti fufi. Si galeera taphni. Kanaafuu hin jettu akkanas naan hin jettu. Kunillee jechuu waan ta'eef akkan naan hin jettu. Si galeefi? Ayyee. Ayyee. Haa jalqabnu? Ilaali nyaata beeksisuu takkatti. Irra si deebi'aa? Deebi. Ayyee irra si deebi'aa. Maqaan keenyuun? Fiqaaduu. Fiqaaduu eenyu? Asheetoti. Asheetuun abbaa keeti? Miti. Kutaa meeqaffaa baratta? 10. 11 barana moo? Barana miti. Eessa baratte? Boolee. Boolee irrasi? Dafii kaa daftee deebi. Miti. Yoom xumurta barumsa? 2013. 13 irraan xumurta? Hin xumuru. Qormaata moo fudhatta? Hin beekamne. Yoom maaliif? Nutti hin himne. Maaliif isinitti hin himin? Ani hin beeku. Akkamitti hin beeyne? Sababa isaan qorate. Okay, isaantu isinitti hima? Daariktera nutti hima. Okay, guyyaa sana. Deebii sakandii sadi yoo ta'e taphni si jalaa wanni ta'a. Ati deebii hangaafii si gaafadhee sakandii sadi keessan naa deebisuu qabda. Si galeeraa? Naannoo kamiiti? Naannoo kami? Boolee. Boolee kan irra siisamu? Gaaraan kana jira kan jira. As yeroo baay'ee hin dhufta? Hin dhufa. Maaliif? Qonnaa. Qonnaa qofaaf moo? Taphachuu. Taphachuullee hin dhufta? Fiiguullee. Gizee hunda hin dhufta jechuudha. Yeroo tokko tokko hin dhufa. Yeroo tokko dhufta? Hin dhufa. Ayyee ati baay'ee barataa cimaadha? Barataa cimaadha. Hin hojjettaa barumsa? Nan hojjedha. Seeraan barattaa? Seeraan hin baradhu. Dhugaa keeti? Dhugaa. Eeyyee. Na qabdee turteeyyu. Hordoftoota keenya akkuma argitanitti mooyamee jira. Ilaalaa jirtanii sakandii meeqa irratti akka jalqabee fi meeqa irratti akka xumure daqiiqaa 2 osoo hin guutiin eeyyan jedheetiniin mooyamee jira jechuudha. Hordoftoota keenya akka bashannanaa jirtan abdii goonaa amma as biratti mucaa tokko argadhee jira. Gaafii isa gaafadha jechuudha. Innis deebinaa deebisaa seera gaafiif deebii itti mee jira. Jechuu hin dandeessu. Sakandii 3 keessatti naa deebistaan gaafii si gaafadhu jechuudha. Sakandii 3 keessatti naa deebistaa daqiiqaa 2 keessatti xumura. Yoo daqiiqaa 2 keessatti yoo hin jedhin anti badhaasa jechuudha. Ayyee si galeemi? Haa jalqabnu? Maqaan keenyunni? Tolosaa. Eessarraa dhufte? Adaamaa asuma jechuudha. Akkana illee jettee jaatamta ammarraa akkana jechuudha jechuudha. Si galee kanaafuu ammarraa akkana hin jedhin jechuudha. Ayyee
eessarraa dhufte? Adaama. Eessa baratta? Unity. Unity? Akkas. Asi yeroo baay'een dhufta? Darbee. Darbitee dhufta? Akkas. Malee daftee hin dhuftu? Yeroo tokko. Yeroo tokko dhufta? Akkas. Maal baratta? Management. Management? Akkas. Waggaa lama si hafe? Akkas. Akkasii. Ayyee waggaa lama booda ni eebbifamte jechuudha. Nan eebbifamu. Digriidha? Digriidha. Digrii tokkoffaa moo lammaffaa? Tokkoffaa. Achiin hojii seentaa? Nan seena. Jette. Nan seena jette. Kanaafuu mooyamte jechuudha. Hordoftoota keenya akka bashannanaa jirtan abdii godhaa. Isin bashannansiisaa jirraa, nullee bashannanaa jirraa. Namoonni nu waliin taphatanillee bashannanaa jiranii. Waliin bashannanna jechuudha. Amma viidiyoo keenya gara xumuraarra gahaa jirra. Nama tokko argadhee jira as biratti ni gaafadhe jechuudha. Awwala jalqaba seera taphaa itti hima jechuudha. Taphni si galeera? Xiqqoonatti taphni si galee jira? Seerri jechuudha, seerri taphaa. Haa jalqabnu jechuudha. Maqaan keenyunni? Saadam. Saadam eenyu? Jailu. Eessa baratte? Goro. Goro asiin? Jette. Jechuun dandeettu. Hordoftoota keenya akkuma argatanitti sekondii 10 keessatti mooyame jechuudha. Garuu irra deebinaaf. Irra siyaa deebiidhu. Irra deebi'aa fi mee hagam turaa na mooyamoo hin mooyamaa nu waliin laaltan jechuudha. Nu hordofaa. Chaanaali keenya subscribe gochuun dagatina. Warri subscribe godhan nama mul'achaa jirtan subscribe godha. Akkasumas like nuuf godha, shares godha. Itti bashannanaa jechuudha. Subscribe godha jedhin awwal. Subscribe godha. Subscribe jechuun maal jechuudha? Subscribe jechuun YouTube ilaalte beektaa? YouTube ilaala jira garuu hin beeku. Amma gara gaafii kennaa deemna. Si galeera taphni? Akka mooyamne beeki. Maqaan keenyuun? Saadam. Saadam eenyu? Jailu. Eessa baratte? Goro. Sakandii sadiin tunin. Naannoon kee eessa? Naannoon koo Irran. Irras kam? Naannoo qabalee tokko jechuudha. Qabalee tokko ganda duwwaa tokko jechuudha. Jette. Hordoftoota keenya chaansii lama kenneefi kanarra hin kennuufi sakandii ammallee baay'ee hin turre mooyamee jira. Viidiyoon keenya karaa akkana fakkaataa akka itti bashannantan abdii godhaa. Viidiyoo biraatiin wal arginaa. Torbaan dhufu akkuma isinitti meetti moora kana isinitti mul'isa jechuudha. Viidiyoo biraatiin haga arginu nagaatti kottu Oromoo dandeessaa? Ashi nagaatti jedhidha. Viidiyoo biraatiin haga wal arginu nagaatti isiniin jedhee jira. Mee subscribe godhaa jedhi. Subscribe godha. Like godha. Share godha. Comment. Galatuma bakka viidiyoo kana yoo ilaaluu barbaadde URJII TUBE jedhiitii search godhi YouTube irratti sii dhufa. Achiin subscribe ni goota, like ni goota, akkasumas hiriyoota keetiif share ni goota jechuudha. Hayyee nagaatti. Hordoftoota keenya viidiyoo biraatiin haga wal arginu nagaatti. Torbaan har'aa viidiyoo haarawaa isiniif fidee dhufa. Nagaan of ta'a. Isin jaaladha. Hordoftoota URJII TUBE jirtuu jiraachuu keessan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo yemmuu lakkifnu hatattamaan ergaan akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatinaa. Akkas.